duraan dursee sagalee kiyyaaf dhiifama qofatu naqabe itti aansee ganaadha isinitti xiqqaate wallahi ka jettee fi fakkaattonni kan kee kan akka keetii mujaa kana niitii miti harreeyyuu ittiin fuununu okay harree ba'aa jaalatu san ittiin fuununu itti aansee immoo tokko viidiyoon irratti dalage intala tana eenyumatu nurraa fuudha nasaasinii kaninaa jedhe viidiyoo ana baana bar habibi fakkaatota akka keessanii kana kan osoo marga jiraatee marga jala kaaniitiin akka horii nyaataatiin hin jiraatu akka ilma namaatiitti madaaluu hin dandeenyu akka ilma namaatiitti ilaallee hojii jiraatu itti heerumuu miti ijaanuu laaluun feenu peejii kee keessan deemina uummanni akkanaa gowwaa kunniin jechuudha isin galee kana jiraaf immoo raaha yoom heerumta raahan heerumtu bakka minaamin adada viidiyoo dalaguun ani hin heerumuu oddammoo minaamin wanna fayyadamuuf eenyu si fuudha ati eenyumtu si fuudhu jettan waan isin ajaa'ibaa jechuudha akka aadaa arsiisitti 50 100 minamina gabbaraniitti miiliyoona gabbara kananiitiin raaha fuudhuu hin danda'an yoo fedhii kiyya ta'e malee yoo ofii kiyyaa barbaade malee osoo shamarri teenne hundi walitti qaban konfidensii raahan qabdu ofitti amantummaa raahan qabdu ruubii qabatte shamarri teenne dhiiran hin miidhamtu ulfeessanii gatanii biraa hin deeman irratti hin taphatan amma nagaa shamarri teenne jechuudha silaa dhiirri keenya quufame maqasii mana kaadhaa yeroo maqasii yeroo baay'ee laafiyoo isinitti agarsiistu tokko agartanii maqasii san bitadhaatiniin mana kaa'a isin ulfeessee ka deemu ka dhalataan itaan bira deemu kan kijibu kan waan hin taane isinirra raawwatuuf deemu kan mallaqa keessa nyaatu kan miidhaa hedduu isinirra ga'u dhiira akkasiisan hin rukutinaa hin ajjeesinaa meeshama isaa irraa operaasiyoonii godhaa fi haa haakimbeetii deemee ittiin hin hodhatu akka jiilee lammata dhalaa takkarratti miidhaan geessine miidhaan geessa maali ani miidhama shamaraatu dhaga'u na sagannaniyan ani sila dhiirri oromoon itti dhaateetiin raahanaa subsiiftu alhamdulillah ani taree gara eertiraa yeroo madaan dhiirri oromoota akka raahaa tananii sodaatanii waan maaliif akka ta'e hin beeku maaliif nama sodaatan garuu isin dhalaa haasoftu dhalaa konfidensii qabdu dhalaa ofitti amantummaa qabdu ofii gadi deebisuu hin danda'an ka aarsuu hin danda'an boochisuu hin danda'an harka kennachiisuu hin danda'an jilbiiffachiisuu hin danda'an kanaaf akka amala kiyyaa warri qabdan wallaahi alhamdulillah jedha ofitti amantummaan kaasan fuudhe dhalaa konfidensii qabdu dhalaa ofitti amantummaa qabdu dhiirri keenyanii sodaata badheematti sodaata maaliif jennaan ta'isaa laamshoftee miila isaa jalatti bultu malee ta'isaa ol isa qixxee isaa haasoftee qixxee deebistee fi isa wajjin niqi ol gooteetiin dhalaa isa wajji bultu hin fedhu dhiirri oromoo ni sodaata sababbiinoo ofitti amantummaan qabani konfidensii hin qabani wanti biraa hin jiru isinillee ilmu namaati yoo sammuu qabaattan gootummaa shamarrarratti argisiiftan kana deemaatiniin biyya bilisoomsa'u okay kana akka kayitii kanammoo harree السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق هذا أبا كيتي را حق جارس كيتي تجعل كان جدا من رجيه ونكون أكمي يو إني حتى من كيسن اللي ريتين زيار النانجدة زيارو إيسو قبض نانجدني رجافين سري دا انت اللي مسلماتكو ارقب بامنا سيتيرم تيبودا حقني تكو فار ربي قدتي حق أبا منا سيتا يجا حق هذا أبا اللي حق أبا منا تدور سايجا abbaan mana keetii yoo waan tokko irraa si dhowwe waan sanarraa hafi yoo inni waan tokkotti si ajaje immoo bakka si ajaje sanarraa sin dhabin abbaan mana keetii jechaadha kun immoo ergamaa rabbitti sallallahu alayhi wa sallam intalli muslimaa tokko حتى رسول حديث كي تقافه منه إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي انت اللي توكو صلاة سي واجبات إسلام ما كان يسيرها إيقام هندبوتتي أبا منا إسي إشي يتك علي إسا قوتي جنان جنة الراه لا برباد دنقلي جأنتي قياك يا ماجد الرسول صلى الله عليه وسلم كناف انت اللي مسلماتك علي أبا منا أوفيك علي هند درستي قوتشوك أبدي ولكن أججني أبا منا إسي كيو أيج ربيتي وجوال أبي فكينياف وأن حراما هجد لتي أبا منا إسي يو إسي أججيجي وأن أواتي وأن شريعة كيسة أواتي أبا منا يو إستي أججيجي وأن سن هجدت مالي جنان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جدا وسو أبا منا اللي تأتي يجا قالي ربي دوكي ستك قالي نما قوتشونغا تنجري لا ينان بكسنا ترى دابتي وان سنرى على جرو التجرو أبا منا إسي قالي قدو وارن بربادي قوتون درك ما حتى أتو ما تيكن كبر اللي هن لكن اللي جد يسلو ويتي اللي جتشا أنا حقنا أبا منا كيتي حقا هندج على ما تيكن كيس أبا منا كيتي توجني والسدب سيسون كبانو يوكين مو أكس والأبدان وصوب سيتا أون كبانو يجا
Maaliif isaanis beekuu qabu haqa hundarra haqa abbaa manaa keetii caala jecha isaanis hubachuu qabu. Kanammoo gaafa jennu nam tokko dhimma kana jalatti dhokateeyyi maal jedha birrii qabdu hunda natti kenni kun ayeja kooti birrii hunda waan akkanaa kana haasa'uu barbaada. Kanaaf waan dinagdee wanti walitti fideen jiru dinagdee irratti gaafas deebinee jenne qabeenyi haadha manaa kan haadha manaati of dandeessee ittiin jiraatti isiin abbaa manaatti kennuu dirqaman qabdu abbaa manaatti hammanan qaba jettee itti muudhaaf isa argisiisus dirqaman qabdu jecha. Kanaaf kun waan qabeenyaa wal qabatu miti waan qabeenyaa as jirutti immoo abbaa mana ofii qaalii godhuun isaan buluun isa dhagahuun dirqama intala muslimaati. Akkanatti hubadhaa qabeenyi keessan immoo keessanuma hamma isin barbaaddanii fedhinnaa keessaniin abbaa manaa keessanii wajjin sheer gochuu barbaaddanii yookiin wajjiniin gartee qooddattanii itti fayyadamuu barbaaddanutti jecha. Yoo isin immoo abbaa manaatii wajjiniin qooddattanii itti fayyadamuu barbaanne qabeenyi keessan keessanuma ta'ee itti fufa malee abbaan manaa waa takka illee qabeenyaan kee keessaan qabu akkasitti hubadhu rabbi haqa nu haa gaxxamu hamtuurraa rabbi isin atiisuu toltuu hunda rabbi walitti isiniif haa qabu nama bultii ofii kabajee ittiin milkaa'ee rabbi biratti illee galata gaarii argate rabbi isa taasisu. Assalaamu alaikum wa rahmatullah. Hadha dhaamsan qabaa innis eenyuuf yoo ta'etanii abbaa manaatiif yookaan immoo maammadoo jettumti dhaamsi an qabu yoo faaxeen siin buluu diddee waan ati gootu si himuun nufi innis maali uleedhaanii miti akkasumas immoo arrabsuudhaaniitu hin taane sammuu keetiin yaaddee yookaan immoo haqli keetti fayyadamtee waan hojjechuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf haati manaa keetii ganama kaatee qorsiisii hojjettee yoo bakka hojiitti si erguun sitti jabaate ta'e waan ati gootuun si hima. Ati ganamaan ka'eetii qorsii hojjedhuuti nyaadhu uffata kinkeeffadhuuti hojii dhaqi isiidhaafis immoo hojjedhu kaa'ifi yeroo karaa geesse dawwaliiti akkam bultee hirribaa siin kaasu qorsiisii hojjedhee lafa sii kaa'eeraa ofiifis nyaadheeraa garuu jettaaniin baay'ee mi'aawaa yookaan immoo lazzaa hin qabu jettaan. Maaliif sababni isaa tokkoffaanii waan asii hojii hin nyaatiniifi lammaffaan immoo waan haqa kan kee hin hojjetiniifi kanaafan natti mi'aawuu didee inumaahuu ani reeffan baree akka waa tokko lazzaa hin qabne akka waa tokko mi'aa hin qabne si malee yooti jetteeni jechuudha. Gaafa guyyaa lammaffaa nyaata keetis uffata keetis sii qopheessitee sii eegdi jechuudha. Lammuu kana booda ofii kaanii hojjechuun hin jiru aaruun hin jiru hojii dabarsuun hin jiru. Kana wantan jechuu barbaadeef obboleeyyan kiyyaa yeroo hunda ilmi namaa garbicha namaatiin miti namni sodaatamu tokko hin jiru jechuudha. Dhiirri tokko masaraadhaaf gadi hin jedhu jaalalaa yoo ta'e malee akkasuma dubartiinis illee akkas jechuudha. Yoo isin kabajanii afaan sii keessaa waan ba'u hunda gara hamaatti fudhachuu dhiiftanii yoo isin khayriitti fassartanii fi jettanii jaalala. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha nagaan koo qilleensarra bararee isinaa ga'u. Biiftuu maal argattee islaama taate biiftuu islaama taate biiftuu akkas taate gaaffii hedduutu naa dhufee jira. Biiftuun dur kiristaanan turre islaamummaan ture islaamummaa koo keessatti ijaabin uffadhu hin amanuu jalladheen ture jechuudha. Jalladheen ture jechuun an amantii biraa keessa galee jechuu koo miti amantii makoo keessa taa'een jallattuun ture jechuudha. Bal'ina yeroo dheeraa fudhadhee isiniif hima kun daqiiqaan nan ga'u iddoo ta'eef garuu maal argatte kan naan jettanii waan guddaan argadhe maani wanti argadhe yoo jettanii rabbiin yeroo isin duuriyyee shaarmuuxa duuriyyee bozonee maaloo shaarbiin uffattu jettanii natti faraddanii natti firdii dhagaa narratti guuraa turtanii rabbiin koo takka ati duuriyyeedha ati gadheedha ati balleessituudha naan hin jenne guyyaa tokko natti hin dabne ta guyyaa tokko galaana nama nyaachisee bishaan nama nyaate keessa na dabarse du'a namni du'e keessa na dabarse na duukaa dhaabbate yoon balleesse ati balleessite hin jenne kotto eenatissee asiinis na duukaa dhaabbate dhukkubsadhee karadhee na dhaggeeffate namaa yoon karadhee na dhagaa yoon ofii karadhee na dhagaa
kottu mucaa godhee karaa isaarra na gorsiifatee na duukaa dhaabbatee guyyaa tokko ati waan namni irratti dhagaa guru kana ati kana naan hin jenne waggaa hamma na ga'u kana ani isa didee jalladhee maqaa isaatiif gadi jedhee hin beeku sagadee hin beeku imaanii rabbiin ibaadaa godhee hin beeku. Calluma dheen harka ol kaasee yaa rabbi yaa Allah akkas godhi dhukkubsataa fayyisi yoon jedhe na dhaga'ani maleekaa miti na dhagee naa fayyisaa yoo rakkataan akkanaa godhe na dhagaa yoon ofii kootiif karradhe na dhagaa kana hunda na duukaa deemee nan ganne darbatee bishaan keessa nan buufne umurii kunatti gabaabsee kun gadheedha haduu todhee nan darbisne na kaa'ee na taa'ee guyyaa isaatiin eegee ani sii jira amshir kottodhee lubbuu kona keessaa ba'uu kaate olla deebise. Waan meeqa keessan darbee kan kana caalaa maalin argadha kan kana caalu maaltu jira rabbiin kana hundaa naa sabbaree obsa naa godhatee waggaa 10 12 13 14 isarraa jalladhee garuu wanti guddaa qulqullaa'anii qabu shirkii hin beeku rabbitti sharrakee hin beeku waaqa koo na gargaarin jedha malee mukaa jinni masqalii yookiin sheekii qeesii abaluu na gargaari jedhee nama biraa waan madhee hin beeku yaa rabbiin jedha rabbiin kun garuu eenyu akka ta'e immoo hin beekun ture innaa kanaafuu maal argattee biiftuuni kana sallamteettanii warri na gaafattanii ani islaamuman ture garuu argannaan kana caalu maal jedha nanna koorraa nan naaffisne nan cabsine fayyaa gilgilii na baatee na taa'ee yoo naan nagee gara isaatiin na ga'ate. Alhamdulillahi rabbil alamin kan kana caalu wanta argatan hin jiru isiniif illee haa kennu isiniif illee haa sirreessu warra akka koo jallate rabbi isin haa qajeelchu nagaatti naa jiraadha.